subject plus verbi waanii ta'a. Subject verb agreementii seera isaa guutuu qabu jechuudha. Daasintii sababa asitti fayyadamnee fi deebinee asitti maal hin goonu essii hin daballu jechuudha. Maal bifa gabaabbachuutiin hin barreeffamtu jechuudha. Amint hin jedhamu jechuudha. So am not. Hello everyone, akkam jirtu kun Itiyoo Social Science ara barnoota afaan Ingiliffaa waa'ee teensii qabadhee isiniif dhiyaadheera. There are three types of tense. Akkuma beekamu afaan kam keessattiyyuu haala yeroo irratti jechuudha. Teensii yookiin hennaan iddoo sadi gurguddaatti qoodameeti kan inni ilaalamu jechuudha. So Ingiliffa keessattis haala kanaan present tense, past tense and future tense jennee iddoo sadi gurguddaatti qoodnee ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Present tense jechuun hennaa amma wanta amma raawwatamu jechuudha. Past tense kan jennuun immoo wanta raawwatamee darbee jechuudha. Wanta yeroo darbe keessa ta'ee wayiitii jechuudha. Future tense jechuun immoo wanta gara fuula duraatti raawwatamuuf deemu jechuudha. Future tense jennee iddoo sadiitti haala kanaan addaan qoodnaa jechuudha. Isaan kun iddoolee xixiqqoo afuritti qoodamu jechuudha. Isaan sadanuu jechuudha. So inni jalqabaa present tense ennaa ammaa kan jennu simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense jedhamuudhaan iddoo afuritti kan inni qoodamu jechuudha. Kanneenis haaluma kanaan kan isaan qoodamanii jechuudha. Viidiyoo har'aa keessatti yookiin barnoota har'aa keessatti present tense kan ilaallu jechuudha yookiin hennaa ammaa kan jedhamu kana kan ilaallu ta'a jechuudha. Jalqaba kanarratti hiikasaa yookiin definitionii arfansaatiif iyyuu jechuudha. Arfansaanii iyyuu kennineeti. Gara xumura irratti immoo foormii isaa haala kamiin akka deemu, subject verb agreement isaa maal akka fakkaatu, akkamitti ruulii isaa maal akka fakkaatu xumura irratti kan ilaallu ta'a jechuudha. Okay, simple present tense tokkoffaan jechuudha. Simple present tense jechuudha. Maal jalatti qoodama? Present tense jalatti qoodama jechuudha. Present tense jechuun the action at the moment gocha yeroo ammaa kana raawwatamaa jiru jechuudha. The action at the moment jennaan jechuudha. Simple present tense ni to express what is actually happening at the present moment. Wanta yeroo ammaa kana raawwatame agarsiisuudhaaf kan itti fayyadamnu maalidha? Simple present tense dha jechuudha. Fakkeenyaaf see how fast he runs. See how fast he runs. Ilaali akkamitti akka fiigaa jiru yoo jenne maalidha? Wanta amma ta'aa jirudha jechuudha. Look how beautiful she swims. Fakkeenyota kana yommuu kaasnu simple present tense dha jechuudha. Okay. To express some habit or custom or repeated action kanneen kanas ibsuudhaaf maaltti gargaaramna? Simple present tense itti gargaaramna jechuudha. Bartee irra deddeebii wantoota irra deddeebii qabu barteewwan kana kanaaf ibsuudhaaf simple present tense itti fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf we play football every day. I get up early in the morning. My brother likes coffee. Isaan kun fakkeenya maaliiti? To express some habit or custom or repeated action gochaawwan irra deddeebii agarsiisuuf yommuu gargaaramnu simple present tense itti gargaaramna jechuudha. Every day, every evening kanneen jedhu jechuudha. Always isaan jedhaman kuni repeated action jecha nu agarsiisudha jechuudha. Sadaffaa irratti simple present tense maadhaaf fayyadamna? To express general truth. Wanta dhugaa ta'e tokko yommuu kaasnu haasofnu simple present tense itti fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf water boils at 100 degree Celsius. Bishaan digirii seentigireedii 100 irratti danfa. Wanti kun kan nama hin falamsiifnedha jechuudha. Karaa saayintifikiitiin wanta qoratamedha jechuudha. Man is mortal. Namni hin du'a. Yoo jennu inni kun maalidha? Simple present tense dha jechuudha. Hiikni simple present tense wantoota kana sadeeniif fayyadamna jechuudha. Wanta amma raawwatamaa jiru, wanta irra deddeebiinsa qabu, wanta bartee ta'e akkasumas immoo wanta dhugaa ta'eef simple present tense fayyadamna jechuudha. Okay. Form of simple present tense dhumarratti kan arfanituyyuu iddoo tokkotti walitti qabnee ilaallaa jechuudha. Lammaffaa irratti present continuous tense kan jennuunidha jechuudha. We use present continuous tense to express an action going on time of speaking. Present continuous tense jechuun wanta itti fufiinsaan raawwatamaa jiru. Going on jechuun wanta hin xumuramne kan itti fufiinsaan maal ta'aa jirudha? Hojjetamaa jirudha jechuudha. Amma
wanta itti fufinsaan hojjetamaa jiru jechuudha. The horse is running fast. The horse is running fast. I'm playing football. Ani kubbaa taphachaa jira. Fardi fiigaa jira yoo jenne inni kun maalidha? Gocha hin xumuramne kan itti fufinsaan raawwatamaa jirudha jechuudha. Okay, sadaffaa irratti the present perfect tense kan jennuun jechuudha. We use the present perfect tense to express an action began in the past time and completed in the present time dha jechuudha. Present perfect tense immoo maaliif fayyadamna? Gocha yeroo darbe keessa eegale wanta gocha yeroo darbe keessa raawwatamee time and completed in the present yeroo ammaa kana immoo xumurame ibsuudhaaf maalitti fayyadamna? Present perfect tense dha gargaaramna jechuudha. Fakkeenyaaf the sun has risen aduun lixxeerti yoo jenne kan jalqabdee ganama miti the sun has risen ishii kan jalqabdee galgala bira immoo lixxeerti jechuudha. Wanta dursa jalqabee yeroo ammaa kanatti xumurame yeroo namni haasaa jiru kanatti xumuramu agarsiisa jechuudha. Okay. Arfaffaan the present perfect continuous tense kan jennu jechuudha. We use the present perfect continuous tense to denote the action that begin in the past and continuing up to the present time jechuudha. Present perfect continuous tense kan fayyadamnu gocha yeroo darbe keessa eegalee yeroo ammaa kanas itti fufaa jirudha jechuudha. Kan hin xumuramne jechuudha. Asirratti garaagarummaan isaa kana maalidha? Gocha kuni the present perfect tense kan jennu gocha yeroo darbe keessa jalqabee yeroo ammaa kana xumuramedha jechuudha. Kun immoo present perfect continuous tense immoo gocha yeroo darbe keessa jalqabame yeroo ammaa kanas itti fufinsaan raawwatamaa jirudha jechuudha. Okay, erga hiika isaa haala kana jennee amma tokko tokko isaaniitiin jechuudha foormii isaa kan ilaallu ta'a jechuudha. Foormiin simple present tense maal ta'a kan jedhu adda baasnee ilaallaa jechuudha. As keessatti wantoota sadarratti xiyyeeffannee ilaalla jechuudha. Himichi hima positive yoo ta'u yookiin hima ergaa dabarsu yoo ta'u haala kamiin akka foormii isaa fayyadamnu akkasumas immoo affirmative yookiin immoo negativean akkamitti ibsuu akka dandeenyu akkasumas immoo bifa gaafiitiin ibsuu akkamitti akka dandeenyu as keessatti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So foormiin simple present tense maal ta'a? Subject plus verb waan ta'a jechuudha. Subject plus verb waan ta'a jechuudha. Kuni foormii simple present tense jechuudha. Subject plus verb waan ta'a jechuudha. Verb waan kanneen nuti jennuuni kanneen akka garee jechoota irratti toora jalqaba irratti warreen argamanii jechuudha. Fakkeenyaaf run, play, walk isaan kanaan maal jennaani? Verb waanii jenna jechuudha. Haa ta'uti simple present tense irratti yeroo tokko tokko es fi s yommuu itti daballu ni jira jechuudha. Himicha maal gochuufi subject verb agreement seera akka guutuuf yeroo kana goonuu ni jira jechuudha. So isa kanaan verbi s fi es dabalatuun verbi waanii jechuu hin dandeenyu jechuudha. Haa ta'uti verbi waanii kanneen jennu isaan originaala isaan akka kanaatiin verbi waanii jennaanii jechuudha. So asirratti foormiin simple present maal ta'a? Subject plus verb waanidha jechuudha. Inni kun plurarii yommuu ta'u akkasumas immoo singularii yommuu ta'u foormii akkamiitiin barreeffamuu akka danda'an subject verb agreement seera isaa guutuu qabu jechuudha. Okay, as keessatti singular subject kanneen jennu kanneen akka she, he, it maqaa namaas fudhachuu dandeenya. Abbaba isaan haala kanaa kun fakkeenyonni kun maalidha? Singular subjectidha jechuudha. Isaan kun singular subjectidha jechuudha. Maal faana deemu? Singular verbii faana deemuu qabu jechuudha. Isaan kun singular verbii faana deemuu qabu jechuudha. Verbii irratti maaltu dabalamuu qaba? S yookiin immoo ES'n dabalamuu qaba jechuudha. Plural subject kanneen jennuuni plural subject fakkeenyaaf we, you, they fi isaan kana fakkaatan maal wajjin deemuu qabu? Verbi waan original verbii wajjin deemuu qabu jechuudha. Plurarii yoo ta'an verbii isaanii maal ta'uu qaba? Plurarii ta'uu qaba jechuudha. Singularii yoo ta'an immoo verbii isaanis dirqama singularii ta'uu qaba jechuudha. Kun seera maaliitii? Verb subject verb agreementiitii jechuudha. Mee fakkeenya haa ilaallu. Fakkeenyaaf she singularii irraa kaanu she plays
He plays football. Amma she jennee singularii agarsiisaa jechuudha. Verbiin keenya maal dabalataa? Eessiidha jechuudha. As keessatti wanti yeroo baay'ee nu dogongorsiisu maalidha? Maqaa yommuu plurarii goonu eessiitti daballaa jechuudha. Maqaalee yookiin wantoota yommuu plurarii goonu eessiitti daballaa jechuudha. Fakkeenyaaf student yommuu jennu fakkeenyaaf asirratti student yommuu jennu kun barataadha jechuudha. Barattoota jechuudhaaf maal goona? Baay'isuudhaaf jechuudha. Student jennee eessiitti daballaa jechuudha. Isa kana faallaa kanaa jechuudha. Verbii irratti eessii gaafa daballu singularii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf plays gaafa jennu maalidha kuni? Singulariidha jechuudha. Play gaafa jennu immoo inni kun maalidha? Pluraliidha jechuudha. Saabjektii irratti eessii yommuu daballu baay'ina agarsiisna. Verbii irratti eessii yommuu daballu garuu maal ta'uu qaba? Singularii ta'a jechuudha. Hima kanarratti she plays football. She jedhee plays jedhaa jechuudha. So simple present tense keenya subject plus verbi waanidha jechuudha. Inni kun maalidha? Verbi waanidha jechuudha. Verbi waan kan jennu fakkeenyaaf verbii keenya iddoo sadiitti qoodna jechuudha. Verbi waan, verbi sirii jennee qooduu dandeenya jechuudha. Inni kun presentiidha jechuudha. Present kan ta'edha. Inni kun immoo pastidha jechuudha. Inni kun immoo past participiidha jechuudha. Verbi siriidha jechuudha. Play asirratti verbiin keenya verbi waan kan jennu play asirratti immoo maal ta'a? Played. Asirrattis played ta'a jechuudha. Go yommuu jedhe informaalii warreen ta'an go, went, gan haala kanaan jechuudha. Verbi waan, verbi tuu, verbi sirii kan jennu haala kanaan adda kan baafannu ta'a jechuudha. Okay. Amma foormiin keenya maal akka ta'u ilaalleerra. Kan nu hafu maalidha? Negatiiv yoo ta'u simple present tense haala kamiin fayyadamuu akka dandeenyu asirratti kan ilaallu ta'a jechuudha. Hima kana affirmative yookiin negative formiidhaan barreessuudhaaf asirratti singulariidhaa fi doesn't kan jedhu fayyadamuu qabna jechuudha. Ta'uu qabna jechuudha. Negativeidhaaf barreessuudhaaf does not or doesn't haala kanaan kaa'uu qabna jechuudha. Isa kana kamiidhaa fi singulariidhaa fi jechuudha. Pluraliidhaa fi immoo maal fayyadamna? Don't or contractionidhaan immoo barreessinu don't. Mee fakkeenya tokko fudhannee hima kana jechuudha. Negativeidhaan yommuu barreessinu jalqaba irratti mee statement positive statement yaa barreessinu asitti fakkeenyaaf she plays football jenna jechuudha. Inni kun direct yookiin hima positiveidha jechuudha. Negativeidhaan yommuu barreessinu this is positive. Isa kana immoo negative gaafa ibsinu maal fudhanna isiniin jedheera? Singulariidha waan ta'eef doesn't kan jedhu fudhanna jechuudha. Amma asirratti amma jalqabarra maal isiniin jedhee? She plays eessii dabalataa isiniin jedheera jechuudha. Asirratti eessii dabalataa jechuudha. Singular positive yoo ta'e, negative yoo ta'e garuu doesn't sababa asitti fayyadamnee fi deebinee asitti maal hin goonu? Eessii hin daballu jechuudha. Maal ta'uu qaba? She doesn't play. Doesn'tiin iddoo kana waan jiruuf singularii keenya kan nu ibsu iddoo kana waan jiruuf asitti eessii dabaluu hin qabnu jechuudha. Asitti eessii dabaluu hin qabnu jechuudha. Doesn't play football. Haala kanaan kan kaa'uu qabnu jechuudha. Garaagarummaan jiru iddoo kanaa jechuudha. Doesn't yookiin daasii gaafa fayyadamnu play kan jedhu irratti eessii dabaluu hin qabnu jechuudha. Doesn'tiin hin jiru yoo ta'e immoo eessii hin daballaa jechuudha. Asirratti garaagarummaan jiru isa kana haala kanaan qabadhaadha jechuudha. Okay. Asirratti plurarii irratti adeemnu fakkeenya plurarii kanaa keenyu plural kan ta'e kana ilaallu amma plural fakkeenyaaf we play football. Inni kun amma positiveidha jechuudha. Negativeatti gaafa jijjiiru maal fayyadamuu qabna? Do not kan jedhu fayyadamuu qabna yookiin immoo contractioniidhaan bifa gabaabbatan jechuudha. Don't kan jedhu fayyadamuu qabna jechuudha. Kanaaf we don't play
football. Haala kanaan gaafa negativitti jijjiiru haala kanaan barreessuu qabna jechuudha. We don't play football jennee haala kanaan negativitti jijjiirraa jechuudha. Okay, amma kan nu hafee bifa gaafitiin akkamitti akka kaa'uu dandeenyu qofatu nu hafee jechuudha. Simple present tense haala kanaan xumurree gaafii muraasa hojjennaa jechuudha. Kanaaf kaamee gaafitti jijjiiruu fi fakkeenya asumarraa haa kaanu she plays football kan jedhu kana gaafitti jijjiiruuf maal gochuu qabna? Asirratti singularii yoo ta'e daasii fudhannaa jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf daas nooti kan jedhu fakkeenyaaf kophaatti haa barreessu. Bifa gaafitti jijjiiruudhaaf jechuudha. Bifa gaafitti jijjiiruudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf singularii warreen ta'an fakkeenyaaf maqaa namaa yoo fudhanne isaan kun bifa gaafitti jijjiiruudhaaf maal kaa'uu qabna? Daas kan jedhudha jechuudha. Daas kan jedhu fudhachuu qabna jechuudha. Mee fakkeenyaaf she or he bifa gaafitti jijjiiruuf maal dursa kaawwachuu qabna? Daas kan jedhu jechuudha. Pluraliidhaaf daas kan jedhu fayyadamuu qabna. Plurarii warra ta'aniif immoo duu kan jedhu fudhachuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti mee hima tokko yaa ijaarru. Does he play football? Haala kanaan mallattoo gaafii goonaa jechuudha. Asirratti does he plays hin jennu jechuudha. Akkuma dursa isinitti himuuf yaalee asirratti jechuudha. Daasiin gaafa jiraatu jechuudha iddoo kanarratti jechuudha. Daasiin gaafa jiraatu verbii irratti S dabaluun nu barbaachisu jechuudha. Plays hin jennu jechuudha. So bifa gaafiitiin gaafa keenyu does he play football? Inni kubbaa ni taphataaidha jechuudha. Does he play football? So bifa gaafiitiin gaafa jijjiirru play kan jedhu irratti S hin daballu. Does kan jedhu immoo jalqaba irratti fudhannaa jechuudha. Deebisaa yemmuu keenyu kana short answer kan jedhu irratti viidiyoo biraatti inni ilaalla. Haa ta'uutii gara does he play football? Deebisaa maal ta'uu qaba? Yes he does. He does jennee deebisuu qabna. Yommuu hin ta'u lakki yoo jechuu barbaanne immoo no he doesn't. No he doesn't jennee deebisuu qabna jechuudha. Haala kanaan deebisuu qabna jechuudha. Yes yoo jenne fundurattis maaltu qabna? Positive ideyaan dhufuu qaba jechuudha. No yoo jenne immoo funduratti maaltu dhufuu qaba? Negative ideyaan dhufuu qaba jechuudha. Isa kana shortikeeshinii kan gara fuulduraatti laallu ni ta'a jechuudha. So bifa gaafitti singularii haala kanaan jijjiira. Plurarii immoo yemmuu jijjiirru duu kan jedhu fudhachuu qabna jechuudha. Duu kan jedhu fudhachuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf himni tokko plurarii waan ta'eef we play football. Kuni hima maaliti? Hima statementii positivity jechuudha. Gaafa gara himaatti deebisnu bifa gaafiitiin jechuudha. Do kan jedhu fayyadamna jechuudha. Do we play football? Do we play football? Bifa gaafiitiin haala kanaan keenyaa jechuudha. Okay. Simple present tense haala kanaan jennee gaafii muraasa hojjennee gara present continuous tensetti dabarraa jechuudha. Mee gaafii muraasa barreessinee waliin hojjennu. Gaafii tokkoffaa blank you happy Question number 2. Does she Question number 3. Okay,
Gaafilee kana haa ilaallu. Question number 1. Blank you happy about your result is A. R. B. Is C. Was D. All. So the correct answer is R. Are you? Yuun maalidha? Pluralidha jechuudha. Kanaafuu are you jenna jechuudha. The correct answer is A. Okay, question number 2. Does she blank you hurriedly? Does she blank you hurriedly? A. Loves. B. Love. C. Loved. D. All. So does she loves, love, loved, all? So the correct answer is B. Love, because does in gaafa jiru sin dabalu jechuudha verbii keenya irratti. So does she love you hurriedly jenna jechuudha. Number 3. She blank now me. A. Doesn't. B. Don't. C. Do. D. All. So the correct answer is she doesn't know me. She singular waan ta'eef doesn't fudhata jechuudha. Number 4. She dash. She blank a virtual app every day. A. Downloads. B. Download. So she downloads. So the correct answer is A. So simple past, simple present tense haala kanaaf fidneeti jirra jechuudha. Present continuous tense haa ilaallu jechuudha. Present continuous tense. Okay, present continuous tense keessatti qaawwanta sadii laallaa jechuudha. Subject verb agreementiin kan faana akka deemu jechuudha. As keessatti singular subject yoo ta'anii fakkeenyaaf she, he, it maqaa namaarree yoo fudhanne jechuudha. Isaan kun maal faana deemu? Is fudhatu jechuudha. Is fudhatu jechuudha. Singular subject warreen ta'anii jechuudha. Pronoun I ni kophaa isheetti maal fudhatti? Amii fudhatti jechuudha. Akkasumas immoo plurarii warreen ta'an we, you, they. Isaan kun immoo maal fudhatu? Are fudhatu jechuudha. So formiin isaa formulaan yookiin formiin present continuous tense maal ta'a? Subject plus verb to be jechuudha. Sorry, verb to be plus verb ing ta'a jechuudha. Verb to be plus verb ing ta'a. Subject plus verb to be plus verb ing ta'a jechuudha. Formiin present continuous tense keenyaa jechuudha. Fakkeenyaaf she is playing football. She is gaafa jennu playing ing verb to dhufaa jechuudha. Inni kun verb to be dha jechuudha. ing dhufaa jechuudha. Ayin kophaa isheetti aamii fudhatti jechuudha. I am playing football. Haala kana fudhataa jechuudha. Ayin kophaa isheetti aamii fudhatti jechuudha. Akkasumas immoo we, you, they isaan kanaan maal fudhanna? Are fudhanna jechuudha. We are jenna jechuudha. We are playing football ta'aa jechuudha. As keessatti isa kana gara negatiivaatti jijjiiruun baay'ee nama rakkisu jechuudha. Isa kana is not gochuudha jechuudha. Yookiin immoo contraction isn't jechuu dandeenya jechuudha. Isa kana immoo am not gochuu dandeenya jechuudha. Garuu asirratti wanti hubachuu qabdanii am kan jettu kuni bifa gabaabbachuutiin hin barreeffamtu jechuudha. Amint hin jedhamu jechuudha. So am not
jennaa jechuudha. Aren't jennee ishii kana gabaabsuu dandeenya jechuudha. Negeetifatti yommuu jijjiiru fakkeenyaaf she isa tokkoffaa fudhannu she is not playing football jechuu dandeenya jechuudha. Yookiin immoo is not kan jedhu kana isn't jechuu dandeenya jechuudha. Lammaffaa irratti I am not aminti jechuu hin dandeenyu iddoo kanatti jechuudha. Haala kanaan barreessinaa jechuudha. Playing football. Haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Okay, gara gaafitti interrogativitti akkamitti jijjiiruu dandeenya? Okay. Playing football jennaa jechuudha. Isa kana gaafa gara himaatti jijjiiruu maaltu nurraa eegama? Salphumatti jechuudha. Verbi to be gara kana dabarsinaa jechuudha. Subjective fi verbi to wal jijjiirraa jechuudha. Kanaaf is she playing football? So jijjiiramee jira jechuudha. Gara gaafitti jijjiiruuf verbi to be jalqaba kaawwachuudhaan jechuudha. Verbi to be jalqaba kaawwachuudhaan gara gaafitti jijjiiruun danda'ama jechuudha. Is she playing football jennee gara gaafitti jijjiiruun dandeenya jechuudha. Kanneen hafanis haaluma kanaan kan hojjetamanii jechuudha. Asirratti she, he, it kabbada maqaa namaa yoo fudhannu jechuudha. Singulariin is wajjin deemaa jechuudha. We, you, they, students, is baay'ina warreen qaban immoo are wajjin deemaa jechuudha. I pronouniin yeroo kamiyyuu am yookaan present perfect tense dha jechuudha. Present perfect tense form isaa haala kamiin fayyadamna? Subject plus has or have plus verb 3 dha jechuudha. Formi kanaan present perfect tense formi kana fayyadamna jechuudha. Subjectiin jira. Subjectiin keenya plural yoo ta'e have fudhata. Subjectiin keenya immoo singular yoo ta'e has fudhata. Kanaaf booda maaltu jira? Verb 3 dha jechuudha. As keessatti mee kamtu have fudhata kamtu has fudhata hin jedhu tooraan tarreessinee fakkeenya tokko fudhannee bira dabarraa jechuudha. Fakkeenyaaf she, he, it, he maqaa namaarree kabbada isaan kun maal fudhatu? Haasii fudhatu jechuudha. Haas kana booda maaltu dhufa? Verbi 3 dha jechuudha. Fakkeenyaaf she fakkeenya tokkoffaadha jechuudha. She has fakkeenyaaf gone to school. Gone kan jettu kun verbi 3 maalitii? Fakkeenyaaf as keessatti go, went, gone mul'atu. Okay, go, went, gone. Inni kun verbi 1 dha, verbi 2 dha, verbi 3 dha jechuudha. So verbi 3 fudhataa jechuudha asitti. She has gone to school jennee haala kanaan barreessinaa jechuudha. Have kan fudhatu immoo kanneen akka we, you, they, plurarii kanneen ta'an immoo maal fudhatu? Kanneen kana fakkaatan jechuudha. Have fudhatu jechuudha. Have fudhatu jechuudha. Kanaa booda maaltu jira? Verbi 3 tu jira jechuudha. Fakkeenyaaf fakkeenya lamaffaa kanaa fudhannu we have gone to school. We have gone to school jennee haala kanaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kun maalidha? Present perfect tense dha jechuudha. Okay, negatiivatti gaafa jijjiiru baay'ee salphaadha. She has gone to school gaafa jennu she hasn't or she has not gone to school jechuu dandeenya jechuudha. Asirratti immoo we have not yookiin immoo bifa gabaabsinee barreessinu we haven't gone to school jennee gara negatiivitti jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Bifa gaafitti yommuu jijjiiru immoo verbi to be fi subjectii wal jala jijjiiruudhaan bifa gaafitti jijjiiruun ni danda'ama jechuudha. Okay, inni itti aanu isa kanaa maal ta'a?
Subjectiin ni jira akkasumas immoo maaltu jira plus have or has kana ka subject irratti hundoofnee fudhannaa jechuudha. Subjectiin keenya pluralii yoo ta'e have fudhannaa, singularii yoo ta'e immoo has fudhannaa jechuudha. Kana booda maaltu jira plus being kana an adda taasisu jechuudha. Present perfect continuous tense being plus verb ing dha jechuudha. Formiin keenya isa kana ta'a jechuudha. Subject plus have or has plus being plus verb ing ta'a jechuudha. Fakkeenya tokko haa fudhannu. Fakkeenyuma dursa fudhachaa turre jechuudha. Hiin keenya maalidha amma singularidha. Kanaafuu maal fudhataa as keessaa have fi has keessaa hasii fudhataa jechuudha. Has been kana booda verbiin jiru maalidha? Verb ing dha jechuudha. Kanaafuu maalidha? Playing football. He has been playing football jennaa jechuudha. He has been playing football. Gara negatiivaatti gaafa jijjiirru he hasn't or he has not been playing football jennaa jechuudha. Gara gaafiitti jijjiiruudhaafis akkuma baratame jechuudha. Verbi to be fi subjectii wal jala jijjiiruudha jechuudha. Kanarraa kan hafe we pluralii kanneen ta'an we, you, they isaan kuni maal fudhatu? Have fudhatu jechuudha. Have been playing football. So isaan kun haala kanaan kan fudhatanii jechuudha. So simple present tense, present perfect tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense haala kanaan ilaallee xumurreerra jechuudha. Kan itti fufu past tense dha jechuudha.